As dubartoota raajotaa keessaa tokko gara Elsee dhaqxee abbaan manaa koo garbichi kee hin du'e. Maal ta'e? Fiildii ba'e? Tajaajila deeme? Maal ta'e? Mee hin du'edhaan iyyuu. Inni Waaqayyoon akka sodaatu ati iyyuu hin beekta. Akka maal godhu? Baay'ee akka lallabu. Akka maal godhu? Baay'ee akka raaju. Akkasii? Baay'ee akka faarfatu. Akka maal godhu? Nama simbiraatiin Waaqaan sodaatu ta'anii. Maa jedhe? Faarfannaanis jedhaanii. Lallabiis jedhaanii. Raajuunis jedhaanii. Daldaluunis jedhaanii. Hojjechuunis jedhaanii. Waaqayyoon sodaachuun dursu. Amma garuu namni gatii isa irraa qabu tokko ijoollee koo lamaan fudhatee garba godhachuudhaaf dhufeera jettee ni iyyite. Ijoolleen maal ta'uuf jedhu? Maal ta'e? Injiinarii, dooktarii godhachuuf, agalgaa'ii gochuufi maal gochuuf? Harka nama si biraa qabdi. Waan dubbachuu fedha. Isa garba si godhachuuf sitti deemu irratti mootii taata. Elsaa'iin deebisee attamitti si gargaaruu ree? Wanta mana kee keessaa qabdu anatti himi jedhee. Isheen immoo ani garbittiin kee dhadhaa ejersaa dhuggee xinnoo tokko duwwaa malee waan tokko illee mana koo keessaa hin qabu jette. Inni immoo ganda dhaqiitii ollaa kee hundumaa biraa qodaa duwwaa muraasa utuu hin ta'in baay'isii hirkifadhu. Kana booddee deebi'iitii ilmaan kee wajjin manatti ol galii balbala cufadhuutii dhadhicha ejersaa sana qoricha hundumaatti naqi. Yommuu inni guutu immoo jalaa fuudhii kaa'e jedhe. Isheen isa biraa yommuu deebite ilmaan ishee wajjin manatti galtee balbala hin cufatte. Ilmaan ishee qoricha hin dhiyeessuuf isheen immoo dhadhicha ejersaa ittiin naqxe turte. Qodaawwan sun hundinuu yommuu guutaman ilma isheetiin qodaa duwwaa kan biraa anaaf fidi jette. Inni immoo qodaa kan biraa duwwaa hin hafne. Qodaa kan biraa duwwaan hin hafne jedhe. Yommus dhadhichi ejersaa sun yaa'uu hin dhiise. Isheen kana irratti dhaqxee nama Waaqayyoo sanatti himte. Inni immoo dhaqiitii dhadhicha ejersaa gurgurii liqii kee baafadhu. Isarraa hafeen immoo atiif ilmaan kee jiraachuu hin dandeessu jedhe. Naaf buuteen ija guuta jedhame. Dabalaa jedha. Nama si biraa qabeeti siif guutee ija guutaa jedhitti raaji. Har'a Waaqayyo ija si guuchisa. Haleluuyaa. Guyyaa mar'atu guyyaa ittiin ija guutuudha. Ameen jetta. Yaadinaan Yesuus. Afur qulqulluu galanni siif haa ta'u. Nama baay'ee gargaaramaa. Natu gargaarama dhayyaa. Haleluuyaa. Mee waa'ee jara kana sadanii xinnoo ishee dubbadha. Namicha isa du'ee fi Elsaa'i fi haadha hiyyeessaa kan waan xiqqoo ishee dubbadha. Dhimma isaa likkii numa tajaajila ijoolleedhaaf qonnan qonnee daldallee waan kan biraa tokko hojjetee dhaala hin keenyeef dhaala hin qabdu ijoolleen. Waan tokkotu hin kaa'iniif tokkuma tasaa lallabaaf ba'ee du'e ta'e manatti du'e ta'e wanti macaaf kaa'u hin jiru. Garuu hin du'e. Tumaan godhuutuma lallabaa jiru. Lallabaan hojii isaa tajaajiluudha. Tajaajila isaa keessatti immoo jireenya tajaajila isaa irra caalmaa namoonni kan beekan akka Waaqayyoon sodaatu. Lallabuu keenya caalmaa Waaqayyoon sodaachuun keenya nurratti beekamu. Faarfachuu keenya irra, baay'ee raajuu keenya irra, baay'ee dinqii garaagaraa gochuu irra Waaqayyoon sodaachuun nurratti beekamu. Ameen jedhaa. Namichi kun Waaqayyoon baay'ee sodaata. Isa booda iddoo egaa namni du'a waan ta'eef ammam lallabees ammam raajeesi isa amma namoonni keessumaa raajuun nama Itoophiyaa keessatti kaa'anii ani hinduu nan tanatti akka walan ba'a jedhan miti dubbiin ilma duutaan limetta. Isa booddeedha kan gooftaan dhufees fudhatu namni wal ba'u hin jiru kana jala kutaa. Yesuustu fixee deeme. ዩቱብ irra ሚዲያ irraan argitu እኔ አልሞትም እኔ እንጠቃለሁ ምናምን የሚሉ ሰዎች አገልጋዮች ናቸው። የት እንደተማሩ ከየት እንዳዩ አይገባኝም። ሰዩ ማልጀዳ ኦልባዬ ጁሞ ከወረካኒ ታራንታ ወኒ አቺት ergamaan ta'a. Waaqayyoon sodaattee moo faaraa yoo jedhamte iyyuu ati isaan caalta.
waaqayyo sodaate gowwaa yoo fakkaate iyyuu baay'ee masaacaala waaqayyo sodaan mana kee guutu isa booda dhukkubsataa kana taane labasaa lallabaa maal jedha yeroon qabu namichi waamichi yeroo namaa fudhata waan ta'eef namni wanti waamameef yeroo kenna waan ta'eef yeroo itti daldalu qabu yeroo itti qonna qotu qabu yeroo itti waan biraa hojjetu qabu maal waamichi isaa waaqayyo kan isa waame hojii wangeelaatti isa waame waan ta'eef waamichi isaa fiige isin ganama bariidhaan sa'aatii 12 kaatanii wanti isin iddoo waajjira keessanitti fiidanii fi dirqiidhaan namni isin uleedhaan ari'atu taane sammuu keessan keessa hojiin sun satisfaction waan isin kennuuf akka jechuun waamicha keessattuu hojii sana hojjechuudha jechuudha. Inni daldalu ganama barii maal suuqii isaatti fiigee ganamaan bana waamicha isaa jechuudha. Inni barsiisu ganama mana barumsaatti maal fiigaa hojii isaa jechuudha waamicha isaa jechuudha. Ijoollee tarma qaba. Namni hundumtuu waan waamicha isaa ta'eefittitu aarsaa kenna gatii kaffala jechuudha. Kanaaf namichi kun waamicha isaa irra dubata tajaajila waan ta'eef waa'ee qonnaa waa'ee hojii waa'ee bizineesiitti dhimma hin godhanne. Garuu hunduu eegaaf tokko. Waan tokkotu lafa kaa'e ijoollee rasheera kan badeechitti. Ijoollee dhalatteetti namichi duunaan maal nyaatti. Kanaafis waldaa amanuu dhiibnee gaaf kan silaadan. Wanta dhalate isinitti hima. Nama hamma kana saba hamma kana tajaajilaa turetu tajaajilli isaa beekamaa waaqayyo sodaachuun isaa beekamaa kanatu gaafa inni du'u waldaan inni keessa jiru liqii baasuu dadhabdee mandara inni tajaajilaa ture liqii baasuu dadhabde yeroo kamiin duwwaa jirtu olu taaltee amiinii duwwaadha jirti. Waan tokko sitti himaa namni ati jabaadha siin jedhu barnooti kee har'aa sammuun kee amma nagaa ta'utti duwwaadha. Hiriyaan ati nam fuudhattee sagal miskoolitti gootee meesejii dhibba barreessitu kan iseen ishii jettu sammuun kun yoo hojjete duwwaadha. Ofiin hojjetaa sammuuchi. Digirii baattee, doktoreetii baattee, PhD baattee sammuun kee hin jiru yoo ta'e sirriitti PhD kee laattee yoo sitti heerumte iyyuu sammuun kee gaafa badu garuu waraqata kee gattee sokkiti. Kanaaf wanti namicha ijoollee kana mudates maanni sabni kun irraa tajaajilame maleessa waa'ee mana namicha kanaa hin ilaalle. Haa ta'us hin ta'inis baga ta'e. Waaqayyo baga dabarsee namatti hin laate. Ameen. Kan kee harka Waaqaa jira ameen jedhu. Ameen. Namicha tokkotu hin fedhe gara keessa rivaayivalistiin jalqaba. Abbaayeen haa ta'u maqaan isaa baay'inaan Itoophiyaa kan raase isa. Gara waggaa masmaruun kan tajaajilatti fakkaata. Nama biyya Itoophiyaa kanatti abbaayeen maqaan isaa namni dhageenye hin jiru. Gaaf tokko garuu akka tasaa konkolaataadhaan du'e. Asumatti. Gaafa du'u ijoolleen isaa waggaa afuritti namni asa jirtu jedhanii hin jiru. Haati ijoollee fuutee maal gooti? Nama du'aan harkatti ka'ee, nama maraatumee harkatti fayyee, nama biyya alaaf keessatti baay'ee beekamaadha. Inni biizines laayee asarraamsa guyyaa. Wangeelli marattoo hojjete. Si hawwaata. Mee wangeelli na hawwaata jira. Saboota gaafa waggaa afurii haati manaa maal gooti ijoollee cuuca kana fudhatteetu wayyaa kan irratti ciccite mana kiraayii keessaa ari'anii fudhattee qabaleedha. Nama beekamaadha gangaa'ee beekamaadha. Qabalee durattee dhaabatte. Warri qabalee irra kottu bor kottu iftaan kottu gaafa akkasii kottu wanti nyaatan dhufe tokko harkatti qaba ammas. Waaqayyo kan xalaata keessaallee nama siin dhabu. Xalaatuma keessaa nama sii qaba waaqayyo. Warra takkaa irraan tajaajilanneetu manatti jaabu. Maal isin jechuun barbaada? Waan hojii waaqayyoo hojjettaniif gara namaan ilaalinaa kan keessan gubbaa jira. Waan waaqa sodaattaniif gara namaan ilaalinaa kan gubbaa jira. Gaafa dubartiin kun waan gootu dhabdee ammaa dhufa sila dubbatee dhagaarran deebi'u namni liqii namarraa qabu ganama barii dhufte ganama immoo dubartiin akka isheen mi'ooftu. Warra mana kiraayii sitti laatte warra liqii sirraa qabu harma sirraa geggeessu. Inni irraa sokkaniiru dha. Akkamitti dhala tokko taayyoon. Ameen kas. Ameen. Garuu wanti si cannaqee boqonnaa si dhoofee irra sirraa shanyaama. Ameen irraa shanyaama jedha. Biyyi kana barri boqotee dheerafa jaarsi kasaraa qabattee waadhaan namichi kamtitti mul'ata beektu nama gaabii wayiffatee keeppii maal barreetaa uffatee ulee kan godhaa deemu. Siisaa.
Rico, akeem gurbatti sana fudhadhaa mucaan nangafaa horii naatisaa ishee quxisuu bishaan waraabdii akeetan gatii birrii guutii biraa deemti. Ganama dhuftee gaw gooti. Akka ijoolleen hin kaanetti ijoolleen akka hin dhageenyetti jaartiin maal jettaan itti gadi baatee fiidde horicha qopheessineedha. Ma ijoollee kee fudhadhee deemaa maaloo nan barbaada maaloo qaa nan barbaada ammas ganama hin galamamu ganama dhufa. Jedhaan godhu namni liqii qabdu akkasii namni liqii namarraa qabdu akkasii of namni jajju akkasii si taphattu namni liqii sirraa qabu. Fayyaa bana kakkiisii jiru. Birrii sun akkamillee dhimmaa hin barbaade. Gaafuma si arguutu dhimma godhata. Namni liqii sirraa qabu immoo isuma sila yaadataa jira gaafa si argu. Akkamillee yaa birrii sana dhimma tokko godhadheedha. Si argee yaadata. Sabuddi furmaata dhabde. Waan nama ajaa'ibu keessaa gaafa Waaqayyo ija si gochisuuf jalqabuuf jedhu gaafa ija si gochisuuf jalqabuuf jedhu liqii irratti liqiidhattu. Gaafa ija guutuuf jettu isa liqeeffattee turata amma deebitee moottee liqii gaafatta. Yeroos maal nu ta'uudha? Ija guutuuf. Yoomsi biraa ija guutuuf jettanii. Keessa bahee gaafa Waaqayyo si gochisuuf jedhu maal ta'a beektaa nama waan qabne bira liqiidhatta. Wanta kau kabu, beta maesa, akan orang kabu. Ensai kota yang jalan aku nama cica, ini tuan kabu. Isa kabu kau cap saya gugure kale nama orang kene tu, sokke. Rakini harga kalian sama lagi nama gesiti. Ensai berada tu mari, isem beri kabar tu nanti. Mana rabas lagi kan nama leko, merakeli ni tak ada finalnya. Gaaffii ati waan sekendi waan xinnoo baattee deemtu dhiisee Waaqayyo waan bara jireenya keetii har'aa harka kee agarsiisa. Gaafa seettattee yaa nama Waaqayyo wette introduction isaa irratti maal abbaa manaa booyi hojjetaa Waaqayyo akka inni ta'e beekta. Isumaayyuu immoo Waaqayyoon akka inni itti sodaatu beekta. Eeshi jedhelsee sooressota baay'ee jira. Delseen barqatte jedhette. Mucaan lagi jiru sun jabaadhaati. Beektu uffatanii naaraa dhumee waan tokko na danqeeni. Mucaan sun maal jettuutti bal. Isaaniin ashiyaadha na guddifatee jedhee. Maal beektarra raawwaatu. Sabooda gaafa dhaqu gaafa isheen dhaqxu maaloo ijoollee bokkuma fudhachuuf jedha abbaa manaan koo liqii nurratti dhiisee du'e. Fudhachaa ijoollee koo maal laa wayyannaa. Ani waasii gochuu hin danda'aree. Al tokko tokko koo raajota harkaas hin badaa. Mootota harkaas hin badaa waan kee. Gaafa maal ta'uuf qabu. Gaafa ija guutuuf jettu warra hin argu jedhantu siin argu. Amiin jedhe. Gaafa ija guutuuf jettu warra hin qabu jedhantu hin qaban. Maala gaafa Waaqayyo waan nuti tokko jumlaa makiinaa eegale makiinaa 50 waan fe'e buna dhugaadha waan tokko kiisii ku keessa jiru makiinaa 50 fe'ee nayyuu dhaabbataadhaan gurguramne waan nayyuu makiinaa 50 buna fe'u. Buukirraa meeqa qaba? Ishee birraa fuudhee ture. Duraa Waaqayyo dhugaa Waaqa jiraataa dhugaa dhalaa dhugaan sitti makiinaa 50 fe'amee dhaabbataadha waan tokko kiisii namichi kan gaafate yookaan birrii 5 makiinaa waa'ee makiinaa 50 lattaasa inni deema. Afurami kanyuma wakau. Dokumen sini cuma. Kalau dun kalau bod mana balbal nak betul makan. Saboda. Nek mana sih baju dan darah ni mana dah kapan? Gapa gara-gara mujak kaprat. Nemu bahaya raja jangan tidak walat dia tu. Apa yang gara-gara bakal gara nasi betul wanita dia kagum tahu amin jadi kisah coba tu. Ati gana singar gara harkan si kabala fansi kas olan si butasi jeda sejalan lagi baju berbadat. Ini bawa kai wanggar gara te gara ni si mata bawa kai ane cuma dia rasir kisah. Netra jasa tu tu sagali ni nufu. Gama mantu gama jabutu jet. Gama jabutu jet tu ko erga sitro ba meti. Esa sini sitro ba ta metu sir kabat. Sira zayu. Bila setinggal apa gama jabutu vet. Santai betul ko torban
har'a nuti dubbatame torban irraa waa makiinaa qabannee deemnu nutti fakkaata. Makiinaa bareedaa tokko bitta siin jedhee Waaqayyo raddaatii taata gana. Yeroo akkasii godhu maal si gochuuf sitti fakkaata? Maal ta'edha? Ija si muchasuuti. Kana raajiitii nama baay'eetti raajii nama baay'ee balballi baname nama baay'eetu dhukkubatti fayyee nama baay'ee karaa isaa Waaqayyoon bara. Garuu ijoolleetti dukkanaa'e. San bira gaafa deebi'us waan godhuudhaaf ilaamee gatee si gatu. Sagaleen fiigaa dhufe. Sagaleen naa dhufa jedha. Akka gootu jedhee bakkee gara keessa deemiti nan rakkadhee nan balladhee jedhe namootaan hin jenne maal godhadhee ol gali jedhee yaa wajjin ijoollee kee wajjin maal balbala kee cufa. Tokko tokko immoo namoonni keenya sa'aatii 5 dawwaltanii 10 dawwaltanii gaafa mana hin jira ciisaa hin jira gaafa dhuu michooti isinitti fakkaatamne misaa shawwadha. Rakkinni balbala nama cufachiifti. Rakkinni akka namni mana keessaa hin baane nama gooti. Harka keessa ol fuutu waan jedha. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus isa na waame. Isa si waame. Cufatteen boosuu har'aa jalqabde. Ijoollee dargaggoon alaa hojii maalii hojjeta maaloodha manaam jechuu dandeenya nuyi. Cufachiiseera waati. Gaafa jaguutuuf jettu sitti cufama. Itti cufame kan jettu jaguutuuf jettaan jettu. Isa booddee cufan sagaleen dhufeen mandara keessa deebi'ame gaafa si bari'uuf jedhu gaafa si guutuuf jedhu gaafa ija guutuuf kaatu mandara namaa keessi labsiisa walumaa gadi. Ambee beluure maal qodaa duwwaa xinnoo see qabduure qodaa duwwaadha. Inni kaan hin kenna inni kaan hin kennu inni kaan tokko waa keessa jiraate maaloo midhaan tokko nootti naqee akka biyya keenyaatti naasaara. Qodaa duwwaa lafa jirutu maal qodaa waa qabatee jira jedhu. Waaqayyo garuu gaafa sana waan darbeef hundi ishee hin dinne. Waan mana keessaa qabu duwwaa see guurteetti laata. Inni amantaa yoo ta'e duwwaan mana namootaaf naannoo keessanii jiru siin guutamu. Argeessa ol kaasa. Duwwaa biyya kana sassaabee akka lammaffaa deebi'ee duwwaa hin taanetti. Harka nama iddoo kan biraa jiru utuu hin taane. Harka iddoo biraadhaa dhufu utuu hin taane. Harka ol ka'e kan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dibata irruu namaa guuchisu godhee. Maqaa isaa beelachuu isaa qaqqoodhaan kaasaa. Beekumsa sammuu kee keessa jiru. Duwwaa biyyaa akka guutu. Duwwaa dhalootaa akka guutu. Duwwaa haadha hiyyeessaa akka guutu. Harka kanarra milkaa'ina kaa'ee. Harka kanarra milkaa'ina kaa'ee. Raasaatii natti cufamu jedha. Natti cufamu jedha iyyaata. Waan isin ajaa'ibu mandara keessa nama deemsisu arginu waan madda bira nama geessi. Nama si lolee jiru baadhatu birri si kadhachiifti. Taaksii achi irra beekan qabee nama ijaan arguu isaan barbaanne bira si geessi rakkinu. Nama ijaan si arguu barbaanne bira turadhe. Kan isin arguu isheen barbaadu kana ija kun jedhan yaadaan. Gaafa biraa deemtu silmu kadhattuu kana silma hayyuu siin jedha. Kottaa nafaa kuran. Ameen. Amantaan sama nu baattanii sama waaqarraa waa dhageessa. Ameen. Akkana jechuun barbaada. Hin argita akka sirratti ol ka'ee waaqa. Ameen. Sabnas taa'u sin waaqa qaba. Ameen. Maqaa Yesuusin ija haa guutu. Ija haa guutu. Jaartiin dhuftee mandara keessa deemtee qodaa duwwaa guurte walitti. Qodaa duwwaa guurte walitti. Lafa dhaquun hin jiredhatti. Warra kaleessaa doogayeen nuuf neettee komataa turte illee natte. Warra kaleessaa baga du'e waan godha sila sanurraa lallaba maal fayyada kun iyyaa oolaa jedhu bira siin natte. Mana guuttee fiddee duwwaa sana walitti sassaabuun waan tokko walitti sassaabime duwwicha. Waan tokko keessa ol rabuu saame. Eeqa tokko isin kenna. Yaadame. Duwwaa mandara keessanii namoota bu'aa jiran ilaalama. Ofii kee maaltu si dhaqqaa jira. Walitti sassaabe amma kadhanna. Walitti sassaabame sagaleen irratti dhufaa. Walitti sassaabame ati dhuunfamtee jirta ta'a. Walitti sassaabame
Wamba yeduwaan intaani nuuntaani gotta. Har'a garuu sagalee hin dhufe. Ol kaasaa gargaarsa. Itti sassaabanii kunoo duwwaa fuula kee dura kaa'anii taa'aa jiru. Harka isaanii keessatti dhangala'aa. Dhangala'aas. Waan ta'een isinitti magaa. Beektuun seenaa kana beektuun hundi keessan. Amma fuula qulqulluu hojii hojjechuu barbaade malee. Beektuun namni beekneen jirtanii. Manara keessa dhabnaan dhuftee eeguutti raattitu balbala ishee cufattee ol galtee gaa. Maal jedhanii qoricha hundumaatti maal naqeree ajajirsaa sanaa itti naannaqee qodaa hundumaatti yeroo guutummaa jalaa fuudhaa. Nama kan biraatti hin jenne ijoollee wajjin kan oomishu si'i kan nyaatu kumaatama. Ameen jedha. Kanaaf waa'een dubartii kana gaafa lallaabamu namoonni dhalaa jirsaa gaafa waamame qodaa gomboo lama askaaree okkotee lama askaaree coorgoote itti nattee wantichi waaqayyotu faabrikaa zayitii mana ishee faabrikaa zayitii godhe. Manuma ishee faabrikaa godhe eenyu jedhee. Waan ta'uun isinitti gaafa ija si guchisu waaqayyo tajaajila qabaa fiildii kee qayyara. Har'a fiildiin keessa shiftiin keessa hin qayyara. Warra akka waraabessaa halkan fiiddanii hojjettan kana boodeen boqottu. Alaarmi irra kaayee sadiitti nama sisilimee inni isaatii geeddi. Isa wanti hin argatu muka birrii kennuu dhaabata. Waaqayyoon danda'u kan. Kana yoo naasa'e malee warri gurguddaan naasa'an pirootokoolii isaanii eeggatu. Ani inni mucaan kun naasa'atii zimmeedhaan dhaggeeffadhaasa. Saatii hamma kana hojjetee mindaan isaa mana kiraayee kaffaluu hin danda'u. Waaqayyoon danda'u kan nurraa baasu. Hin danda'a. Barannees yaalleerra, daldallees yaalleerra, hirdaataan mangistiin fideera warra laas immoo fidaa jiruun nu fiduu. Nu qaqqabne malee jechuun hin taane isaanis kuttaa xinnoo harka keessan keessaa waaqayyo guddaa godha. Yartiin duri yeroo jaalsi tajaajila garuu waa buna danfistee dhuma ijoollee guddisuudha. Har'a garuu guyyaa tokko tuun baratin, bizineesituu tuun baratin, ikoonomiksii tuun baratin, akkaawuntingii tuun baratin, waan tokko tuun baratin, har'a maal taate bizinees maalii taate? Haadha faabrikaa taate, investera taate. Sila waa walitti cammaquu kana waa walitti oomishuu kana ganaa injinariingii maaloo mita kana shoo naamni isa barate kana walitti fiduu miti walitti fidanii ganaa koo waa oomishama. Jaartii nama maseetii bargaanfateetti kaate. As fidi qodaa itti nattira. Xiqqeenee makuu waan isuma sana orjinaalichi. Qayyare itti makuu. Fidan maset. Ituma tuutu waan ta'e dhaggeeffadhaa qaba. Tuma isee qodaa duwwaa guutuu qodaa duwwaa hafe lakkaa'uun dhiifte kana booda. Iji seessa isa guute dukkaa. Lakkaa'uun hin agarre irruu arguu dhabde tokkuma itti nattee irruu arguu dhabde. Maqaa Yesuusin iji keessan kana booda guutuu duwwaa argu. Achiin asiin manni alli gaayilli jireenyi tajaajilli maaloo harkisa ol kaasaa. Maqaa gooftaa Yesuusin biyya kana keessaa ija guutee kan argamu tokko si haa ta'u. Zabodde ittuma dhattee tura. Qodaa duwwaa barbaade bidimeettee ilmi maayidee qodaa duwwaan tokkoyyuu mee qodaa duwwaan tokkoyyuu jirmeedha. Gaafa waaqayyo ija si guchisu akkas ta'a. Sagalee samaaloo warri keenya akkas ta'anii akkas ta'e barnoota akkas ta'e hojii akkas ta'e jettutu waa malee baasitti baasuu dhabeette. Wacii sirraa cufa waaqayyo. Gaafa ija si guchisuu jalqabu. Gaafa ija si guchisuu jalqabu. Inni ta'a. Warra si gidirsaniif iyyuu itti dabaltee laata. Inni dhufe ganamaan akkuma gaafa warra sanaa ta'e akkuma gaafa siisee jedhu kan saraa isaa qabatee dhufe gaa. Ijoolleetti baradhaa mucaa sirbi sun oolaatis jedha.
kasara kagora kagale tawri dubbi budde akali kini rajulu yuran batya yona wal istibare tu me jole sana kadi fidi abete silaga bawa butuh vi orang mau dipun mudi sangka bacis mudi tiga batya harta kayak mudi tiga bacis sama abete jole sana fidi sini dia kasara kagora abet suara dia tu lakuf lakai ya tu lakai makagut ta Yesus akaman tesiba amen dia tu nak tu godet dilan sabi je punya zaiti wa marwa duit isa birri ke tin isa umna ke tin hawite abdi na sahir tanjere amen men na sahir ra ya sekali sejulen si fracung ke nampak tu wah julen mau pergi mencabut timbar ya dia kasih tidak marartu nampak dia zore dia kena nampak dia zore dia lala kenapa kau cukup pak beri mereka baju maka mereka kesal kasa mandike adike biro ke hojin ke dokumenting ke har raja kabe humna maka Yesus ki saraja la bayar kisi jala bayar Oji zaman ni wanita ni ijar lagi wanita anggalah sudah oji sih. Aduh aku dokumen tiga saja kisah bangka. Baru jadi cungkap tu bangka ni kisah dah cungkap jadi tadi. Sab gapa senjata ni lemon aduj. Aduh aku bangka baru awak kayu gaya aku ibu suka bah. Jadi aku ibu suka bah harap baru nanti full aku kanda ni rumah jadi tadi apa sih jadi tadi. Aduh mereka misu mesti nak gawat kita sabta. Apa kisah ni? Bicara kita. Kusetan, liki jalan ketirak tu berubah. Barat bisnis ini kasih jadi mengkawasan kasih itu kapa malu kasih itu kapa wah masih benefit lembut arwah kasih surafas amin memiliki jalan terang beda memiliki jalan terang terberi nama raja hukum walau tak antara bayar habis kan walau kan memiliki raja tujuh afur kulkulun nanti maju wah kayu kan guyar lagi saya kata timnya amin nama baik itu hara dan kapsis Waktu kan singgah ke arus itu, abis dia bawa asirah nam satu tanya bawa asirah kisah tak kali guban deh pun. Amin. Dulu direti cuma ada macam aja. Jerada mana kan? Amak kata mana? Jerenya makan kau mereka nak apa lagi itu kata. Dasar itu apa dah? Perlu apa yang tu? Sama sahaja kan para dogaru harga wakai. Amin. Sulawa kayo kisi dirat kani iji kisah level alana. Amin. Ija butuh. Amin. Isa boleh masuk bes, itu maka isa kumari sini maga. Mandar kalian sawah syehim bende, jole manya cipti, intinya kami tijiru jadi hingga fanne tu harap. Orang mau nak turun beri salat itu, kami jawab yang gegeru sedikit jole pun curube. Turumba sabu hotel kan, balik bawa kau berarti tindak kau beri wae nak, kami jole pun ada jendari tu, kalau mana saya kisah saya tinggu tebe kan, sabit ini tetap beku, mandi saya kau beri kau mata ada man. Gapa sih amat ada kau mesti tahu kau jadaru. Nama mesan ini aja seni, tapi mesti tahu kau sih jadaru amincet. Promosi ini nasa, tola sih ojek. Mikiran dah merah. Agar cukup bejas, agar cukup bejas nanti apa? Dimisum dan dah merah. Dan dah merah. Apa bejas, bejas apa? Sini